Raadiyoo Simbirtuu. Torbee sa'aatii fi guyyaa kana deebinee wal agarra jennee nagaa walitti dhaabnee beellamaan adda galle. Akkuma jenne kunoo sa'aatii keenya dheegnee qophii keenya har'aaf ta'u jennee qopheeffannee deebineerra. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya Simbirtuu Oromiyaa fi biyya ambaa jirtan. Nagaan keenya kabajaa dambalii qilleensarraan bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jenna. Qophii keenya har'aa akka hordofuuf sinii ta'utti mee gurra simbuusa. Qophiin har'aa qabnu imaladha. Qophii imalaa kana keessatti namoota adda addaatu yaada kennatu. Barattoota, maatii barattootaa, qonnaan bultoota, hayyuun tokkos keessummaa keenyadha. Waan isaan haasa'an immoo haala yeroo irrattidha. Haqabuun qormaata kutaa 12ffaa Itoophiyaa keessaa akka mootummaa Itoophiyaa fi namoonni televezyiinii mootummaa Itoophiyaa fi Oromiyaa irratti bahanii dubbatan kana dhuguma barattoota Oromoof maatii Oromoo irratti balaa qabamoo hin qabu ka jedhu haasofsiifneerraa jechuudha. Warra dhimmichi ilaallatu. Isa dura garuu kan dhiyaatu sirba tokko isin dhageessisuudhaan oduudha. Walakkaa qophii keenya irratti sirboota qabna. Maarreen xumuraatti nu waliin turan affeerraa keenya. Amma gara oduu guyyaa irratti. Baasii qormaataa kutaa 12ffaa haqamee harka caalaasaa Oromiyaan akka baasu mootummaan Itoophiyaa murteessuun dhagahame. Akka oduu gola mootummaa keessaa miliqee baheetti qormaanni kutaa 12ffaa wixata darbe haqame kanatamee bahe Oromiyaa keessaati. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhutti. Garuu qormaataa fi seeraatiin hin mirkanoofne. Sababii mootummaan Itoophiyaa Oromiyaa keessatti bahe jedhummoo guyyaan qormaataa kun akka dheeratu dursee Oromiyaarraa dhiyaataa turuusaati. Sanas ta'e kana Oromiyaan baasiitti bahee ture miliyoona 200 fi miliyoona 8 keessaa harka caalaasaa baasuu qabdi jedhee mootummaan federaalaa dirqama itti dabarseera. Maddi keenya akka jedhetti. Humni waraana Itoophiyaa qormaata biyyoolessaa kutaa 10 fi 12ffaa Oromiyaa keessaatii maatii fi barattoota doorsisaan akka qooda irratti fudhatan gochaa turuun dhagahame. Godinoota Oromiyaa adda addaatti mootummaan Itoophiyaa waraana itti bobbaasuudhaan barattootaa fi maatii isaanii doorsisee qormaata kutaa 10ffaa darbee fi kutaa 12ffaa jalqabamee dhaabbate sana doorsisaan akka qormaata fudhatan nu taasisaa ture jedhu barattoonni nuti dubbisne. Waraanaa humnoota raashii makkalaashaa kun barataa bakka itti argamu qabammoon kan isaan argatan maatiidha. Maatii humnaan qabne kan baqachuu hin dandeenye kan manaa bahuu hin dandeenyedha. Isa kana halkan 12tti mana deemaniitu manatti tumaniiti kan isaan walgahii haasanii maal akka barataan mana barumsaatti maatiidhaan ilmaan keessan firdanii mana barnootaatti hin deebisanooti hin dhamtuudhaani barataa gara mana barnootaatti deebisan jechaadha. Yeroo itti sitti murtaa'u qormaata irratti hin argamtu taanaan waggoota sitti murteessu jechaadha. Hin qoramu jettee qormaata irratti hin argamtu taanaan waggoota si adabu. Gaaffii mirgaan wal qabatee jeequmsa Oromiyaa keessaa tureen barattoonni Oromoo hedduun baatii ja'an darban otoo hin baratiin waanta turaniif guyyaan qormaataa akka achi siiqu gaafatanis mootummaan Itoophiyaa didee ture. Qormaanni kutaa 12ffaa wixata darbe kan eegale. Boodarra garuu mootummaan mataasaa hatameera jechuudhaan qormaanni sun akka dhaabbatu gochuunsa kan yaadatamudha. Itoophiyaan sabboontota Oromoo godinoota adda addaa Oromiyaa keessaa guyyaa guyyaatti hiitu itti fufee jiraachuun dhagahame. Godina Arsii aanaa Arsii Nagallee keessaa manguddoon Oromoo tokko eengadda kana sabboonummaa isaanii shakkamanii hidhamaniiru. Akka oduun nu ga'etti obbo Dhaqqaboo Waariyoo Arsii Nagalleetti sabboonummaadhaan shakkamanii fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessaa harka qabdu jedhamanii humnoota tikaa Itoophiyaatiin eengaddadha kan isaan ukkaanfaman. Erga ukkaanfamanii eessaa fi maal keessa akka jiran hin beekamne. Abbootii qabeenyaa barattoota hojjettoota mootummaa barsiisota qonnaan bultootaa fi horsiisanii bultoonni Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti ji'oota darban kanan keessa akka addaatti ukkaanfamuun dabalaa jira jedha oduun nu gahaa jiru.
Diddaan gabrummaa godinoota adda addaa keessatti ammasitti fufee jiraachuun dhaga'ame. Akka oduuleen dhugaa jiranitti kibxata darbe Shawaa Kaabaa aanaa Qimbibitti barattoonni Oromoo mirga Oromoo haa kabajamu jedhanii mootummaa irratti hiriira bahaa turan. Wallagga Bahaa Waamaa Hagaloo magaalaa Meexxiittis kan hidhaman haa hiikamanii waraanni nurraa haa ba'u jechuudhaan barattoonni Oromoo mormiirra turani guyyuma sana. Boorana Yaa'aa Balloottis mootummaa irratti mormiin dargaggootaa fi jiraattota magaalaa hirmaachise eengadduma godhamee ture. Diddaan kun kibxata darbe godina Shawaa Dhihaa aanaa Ada'aa Bargaa magaalaa Meexxiittis godhamaa oole. Barattoonni mana barumsaa Hincinnii fi jiraattonni magaalaa sanaa mootummaan Oromoo saamuu haa dhaabu, hidhaa fi ajjeechaa Oromoorraa ufaa qusatu jechuudhaan hiriira bahanii gaafachaa oolanii akka oduun dhugaa'etti. Horroo Guduruu aanaa Abbayyii Coomman magaalaa Fincaattis mormiin wal fakkaataan kun eengadduma gaggeeffamaa oole. Bakkoota hunda kanatti lubbuu fi qaama namaarra badiin ga'e jiraachuu oduun nun geenye. Dhumarratti kaleessa Alshabaab hoteela keessatti namoota 10 mootummaa jalaa ajjeese, isa jalaas tokko du'eera. Roobii kaleessaa Alshabaab hoteela Moqaadishoo keessatti qondaala mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen 10 ajjeeseera. Isa jalaa immoo wayituma sana tokko ajjeefameera jedhe CNN'n. Maqaa fi ga'ee warra ajjeefamanii hin eerre maddi keenya kun. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Sirba kanaan gara qophii imalaatti dabarra. Shagoni Serbiada Ona Ilmama Dosiko Shagoni Serbiada Eta Kitu Barida Fute Singala Fire Umara Mula Kampadu Emi Warako Kampadu Fute Singala Fire Emi Warako Kampadu Koshatiya mani ke sanita, koshatiya jano bite ke sa. Koshatiya wari ko langano, koshatiya nabiti ko jano. Koshatiya ano si jalaka, koshatiya fote singalaka. Koshatiya fotu nangalaka, koshatiya fote singalaka. Koshatiya fotu nangalaka. Walin bashanana, balidemne beyadamahuna, Arkini shop sanati dawana, Sofumari dirre takafana, Walfudane walin bashanana, balidemne beyadamahuna, Arkini shop sanati dawana, Sofumari dirre takafana. Dukawo mandima Dakona jesi simewa bingama Umasi badaze sitenko sanne Utola faketi keneni ifane Namasani aljajala labekani Damara danda nisimana nisani Kurkabarete nipiya gotota Edogo machite saba fayota Amma kan dhiyaatu qophii imalaati. Qophii imalaa keenya har'a haala yeroo irratti kan inni xiyyeeffateeru namoota adda addaa itti affeerreerra barattoota jiraattota maatii barattoota biyya keessaa irratti yaada isaanii kennataniiru hayyuu tokkos itti affeerreerra. Sirba gabaabduu kanaa booda qabadheen deebi'a. Abba jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabne dubbifna afaanuma keenya. Qonna babal'isa warshaa jajjabeessa waan jireenyaaf tola hunda argamsiisa hundi haa baratu daddafne karaana isaan waliif himnee walirraa barana.
Qormaanni biyyoolessaa kan kutaa 10 fi kutaa 12 Itoophiyaa keessatti kennamu barattoonni Oromiyaa keessaa barana ji'a 6 guutuu waan hin baranneef achi nuufaa hiiku guyyaansaa jedhanii karaa adda addaatiin gaafataa turan. Biiroon barnoota Oromiyaas qaama olaanaa dubbisee akka deebi'ii haa ta'u ka jiru dhabeettu dhagahama. Kanaaf barattoonni Oromoo otoo hin baratiin qormaatatti seenanii turan wixata darbe. Qormaanni tokko erga kennamee booda mootummaan qormaanni hafeeraa jedhee beeksise akkas jechuudhaan. ባገኘነው መረጃ መሰረት በአሁኑ ጊዜ በተለያዩ ድረገጾች ትክክለኛ የፈተናው ጥያቄዎች የወጡ መሆናቸው ስለተረጋገጠ አሁን በመካሄድ ላይ ያለው ፈተና እንዲቋረጥ ስለወሰንን ይህን ውሳኔ ለህዝቡ ለተማሪዎች ለወላጆችና መላ ለኢትዮጵያ ህዝቦች ይህንን ለመግለጽ ነው። Qormaanni kun hafuunsa barattootaaf maatii guddina biyyaa irratti illee miidhaa guddaa akka qabu hojii yakka raawwatamedha jedhu namoonni mootummaa deeggaranii sabaa himaalee mootummaa irratti dubbataa turan. Qormaanni kun hafuu isaatiin akka nama tokkottis akka lammii biyya tokkottis akka seektara kana gaggeessuttis ani keessoo kootii baay'een gadda guddaa sanatti dhaga'ame. Maaliif qophiin qormaata kanaa akka guutuu biyyaatti gama bajataatiinis haa ta'u humna namaatiinis haa ta'u qisaasanii guddaadha waan jedhu sanarraan ka'aa jechuudha. Kanaaf carraan kun bifa kanaan gubachuunsaa baay'ee natti dhaga'ameera. Qormaanni biyyoolessaa qophii cimaa godhamee barattoota qopheessinee barsiisonni itti dhama'anii barattoonnis dhama'anii qophaa'anii kun hafuu qofa otoo hin ta'in gadda cimaatu nutti dhaga'ama. Garuu dubbicha kan laallatu har'a keessummaa itti affeerreera jechuudha. Dhuguma guyyaan kun achi hiikuunsaa isin miidheeraa hoo jennee barattoota bakka adda addaatii dubbisneerra. Jiraattotas maatii barattootaas dubbifneerra waan kanarratti. Ogeessa kanarratti nama tokko affeerreera jechuudha. Mee jalqaba barataa kana dhaggeeffadhaa. Barattoota Oromoo kutaa 12ffaa qoodamaa jiranii fi qormaati kun haala kanaan hafuunsaa hedduu bu'aa qaba. Walumaa maatii barsiifatuuf illee bu'aa guddaa qaba. Maaliif bu'aa qaba jettan? Wanni inni bu'aa qabuuf amma anaalee wallagga dhiyaa kana keessa dargaggoon Oromoo waggaatti taa'ee barateen qabu. Amma har'aa kanatti illee kallattii adda addaatiin fincila diddaa gabrummaa gaggeessaati ture. Dhiibbaadhaan afaan qawweetiin kan inni gara qormaataatti yookaan gara mana barnootaatti akka inni deebi'u godhame. Inni kun immoo barattoonni kun akka guutuu biyya Itoophiyaatti barattoota guutuu biyya Itoophiyaa sabaaf lammii jiran hojii wanna dorgomanii fi barataan Oromoo jeshan guutuu barnoota dhaabee isaan waliin amma waggaa qormaatatti dhiyaatu saba kan wajjin dorgomuu hin danda'u. Amaara yoo fudhattee waggaa guutuu barataa ba'ee Tigiree yoo fudhattee akkuma kana lammoota kibbaa bakkoota tokko tokkotti akkuma kana waggaa guutuu baratanii barattoonni Oromoo immoo waan keessa jirruuf waan itti jirrudha. Sammaatti illee haala qabsoo isaatii irratti haala mirga isaa falmachuu irra jira malee namni gara barnootaa gara daftaraatti deebi'ee hin jiru jechaadha. Qoramuudhaaf deemtanii turtanii mana barumsaa gaafa haqamee dhageessan? Qormaata durii tokko qoramne isa lammataa irratti kan deebii irratti kan isaanii ba'a gala qormaati hafeeraa jedhan. Hoggaa qormaata deemtanii dhuguma qophooftanii turtanii jechuun gahaadhumatti dubbiftaniittu barumsa argattaniittu moo akkamittiin qormaata fudhachuu dirqamtani? Qormaati waan nama ajaa'ibu kutaa 10ffaan qormaata intiraansii fudhateen namni milkaa'u hin jiru. Namni kamiyyuu maatiin isaa doorsifamee mana barnootaarraa yoo afaan kallattiin jedhameeti kan inni akka qormaatatti taa'u ta'e afaan qawweetiin jechaadha. Maatiin barataa doorsifamee amma qormaata isa kanallee barataan silmayyuu fincila irra jira. Qormaati kun hin madaalu hin baranne fudhachuu hin qabnu jedheetti jira jechaadha barataan. Waraanni humnumaa maatii irra naanneetu qoramaa isiniin jedhaa ture jechuudha? Humni waraanaa humni fattoota raashii makkalaashaa kun barataa bakka itti argamu qabu kan isaan argatan maatiidha. Maatii humna hin qabne kan baqachuu hin dandeenye kan manaa bahuu hin dandeenyedha. Isa kana halkan 12tti mana irra deemaniitu kan isaan manatti tumaniiti kan isaan walgahii haasanii mana akka barataan mana barumsaatti maatiidhaan ilmaan keessan fiddanii mana barnootaatti hin deebisanooti hin dhamtuudhaani barataa gara mana barnootaatti deebisan jechaadha. Yeroo itti sitti murtaa'u qormaata irratti hin argamtu taanaan waggoota sitti murteessu jechaadha. Hin qoramu jettee qormaata irratti hin argamtu taanaan waggoota si adabu barnoota hin baranne. Lafuma jala namatti himu otoo mana murteettis namatti hin dhiyeessin? Sitti hin geessin
kanumaanitu maatii bara gamtaa maatii warri jedhaman jiru isaanitti beeksifame isaan maatiitti beeksisan jechaadha. Waggoota 5-6 kan nama isinitti murtaa'u mana barnootaatti hin ergan taanaan beeksisee ammoo namni barnootarraa hafe nama wanna kanaaf mataa ta'edha jedhanii gama namoota bakkoo miliqanii wanna wal qabatee barnootarraa yeroo hafanii wanta Oromiyaa keessatti ta'e fi mataa jedhanii jiran isaan kaasan. Amma akkam barataa tokkotti onnaan sii kaase walumaa gala yakka goolessitummaa ofirraa buusuu fi maatii qorra yakka sana buusuuf kan hin dhagee kaa'e malee qormaata tokko mana tokko biibiittan kenna jedheeti kan hin dhageenye. Qophaa'aa jirtu amma isaa ixaanutti egaa yeroo argattaniitti fakkaata. Amma akka barasaatti wanti gama keenyaan qindeeffataa jiru ni qabna. Qormaata fudhachuudhaa yoo rabbiin milkeessee wanni xumuraa ittiin gara kana ofirraa darbiin ka'aa nuti sagantaa mataa keenyaa qabna barattoonni. Isa kana akka mataa keenya sagantaa qabna. Isaan garuu ammaa fi akkasumatti galaa jedhani. Waggaa barataanii maalii fi galla kaleessa qawween dhuftanii har'a qawween wariitu qormaatarraa waggaa jedhumoo rakkoon bira dhalachuuf jennaan humna meeshaa isaaniitti fayyadamanii kan isaan nuti tamsaasan. Amma naannoo keessanitti maaltu ta'aa jira? Saba kanaan wal qabatee uummataan maal jedhaa jiru? Namoota tokko walitti qabanii kan isaan jedhaa jiran bullessitootatu kana godhee yakka yerootti dalaganii ijoollee keessanii gorfadhaa akka isaan warreen biyya alaa jiran kan dhageenye mootummaa waan fooyyessu qaba waan sirreessu qabaa dhaabbii isin kanaan dura gaafattan isinii sirreessuuf jedhanii waan amma isaan akka wanta qaban miidhamaniitti miti akka waan barataa hin yaadaniitti kaasuuf jennan uummata akka fashaleessi. Kunis immoo Oromiyaadhuma keessaa naannoo biraatti dhuguma akka mootummaan jedhu miidhaa qabaa isiniif jedhee gaafadheera. Oromoo nuti isaatti Oromoo haqamuun isaa kun injifannoo guddaa jedhee yaadaan. Mootummaan kun barattoonni Oromoo qonnaa guddaa furanii beekumsa kanarraa kan ka'e barataan hin qophoofne hafuu osoo hin taane yeroo nu kennaadha gaafiin jiru yeroo nu kennaadha yeroo sanatti qophoofne qormaafannaadha gaafiin qo'annee gaafii sana immoo fudhatama arganne. Kanaaf yeroo kennuu nuti osoo qabu yeroo kennuu waan dibaniif yeroo kennuu godhamuun isaa immoo injifannoo dabalata yeroo akka kennuu godhame malee ammas qormaan nyaafuu isaa jiru. Barattoonni akkaataa kamiin ture kan isaan qormaatatti dhiyaatan wixata darbe humna waraanaatiin dhiyaatan immoo yoo akka fedhii isaa ta'u ilaalla jedhanii irratti fedhii isaaniitiin qormaata fudhatuudhaaf qophaa'an immoo akkamitti ture? Keessa jira kan fedhii isaatiin deemes jira kan haasofni jira qormaata irratti fudhanni jedhee kanas illee jira bara dhufu fudhannee jechuudha. Kanas baay'eetu jira malee kanas maaliif hin qophoofne qormaata mee suura faasoo iyyee bara dhufu fudhannee kanas hedduudha isaan keessaa warra kanas lafamee jedhamu. Televezyiiniidhaan hoggaa dhiyeessu maatiin barattootaa gaddaniiru barattoonnis gaddaniiru kan jedhu oduu dhiyeessaa jira mootummaan Itoophiyaas kan Oromiyaas dhuguma gaddaniiru. Akkamitti fakkaatama maatiin gaddanii lafa jedhuufi. Maatiin kan gaddu yoo barataan kufu malee yoo qormaan natti kan gaddu maatiin. Kanaaf qormaan natti kufuun isaa barataa kufaatee waan hambiseef maatiin wanti gaddu tokko illee hin jiru. Maatiin gaddee jiraate maatii ministeera kaawwasee malee maatiin guwwan tokko illee wanti gaddeetu hin jiru. Maatiin guwwan immoo barattoota dhiibbisaa turan dhiibbisiisee jira amma iddaa gosa foon kan jirudha. Amma qophaa'aa jirtu isin barattoonni qormaata isa dhufutti dubbisuudhaaf tasgabbaa'aniiru? Jiya sadi booda yoo ta'e qormaanni jiya sadi booda immoo qophaa'ee ni qormaatannaa kanaa ta'e ni salphataa fakkeenyaaf amma qormaata ni qannaa jedhu mootummaan ni qannaa biilli harka jiraa jedhan qophaa'ee jira jedhanii biishanis immoo nu akkas ni jira ba'ee jira biinis. Bayeera innis qormaan inni lammaffaa sun iyyuu? Nu bira jira biinis biyyoo akkuma jedhan biisa biisa amma taasii kanatti. Ala jira maalitti fakkaata amma oluma kaa'ee namatti osoo hin taane yeroo gahaan barattootaaf kennamuu qabaadha kan jedhu yeroo ji'a sadii yoo kennan yeroo gahaan barattootaaf kennan haa kennamu kana booda qormaataaf hin dhiyaatu. Kan ta'uu baannaan akkuma dura ammas miidiyaa fi irratti deemaa jechuudha. Dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo ibsa baaseera. Maal jedhaa misooma biyya keenyaa warra gufachiisutu ijoollee Oromoo hiyyummaa keessatti dukkana keessatti doofummaa keessatti akkaafan warra barbaadutu yakka kana raawwatee jedhu. Dhuguma qormaanni kun haqamuunsa barattoota Oromoo akka addaatti hiyyummaa keessatti hambisa moo inumaayyuu yeroo kennee fi akka isaan qormaata darban taasisa akkati yaaddutti? Amma walumaa galatti wanti qaqqabuu qabu maalidha? Hiyyummaa keessatti fi barattoota duubatti kan hundi barattoota duubatti warra nama hidhee fi warra nama ajjeese malee warra qormaataaf yeroo kennisiisee
qabatanii haasfatanii qayyabanii haasfatanii qormaatanii amalee qormaan haa fuudhan. Garuu kan barattoota jaballee kan duubatti hambisee warra ajjeesu warra hiisisee warra barnoota irraa ari'eedha. Kanuma bakka. Maatii barattootaas dubbiseen ture. Maatiin barattootaa kun sabaa himaaleef dubbachuu wanta sodaataniif garuu wanta gabaabduu akkas jedhan. Maatii gaa'umaan jedhanii mee daldala bilbilaati jedha. Jiraattota Oromiyaa keessaa namoota adda addaa dubbise keessaa isaan kun jiru. Mee waa'ee qormaanni haqamuusaa dhageesseettamii? Nageenya. Qormaanni kutaa 12ffaa hafuusaa nageenya akka Itoophiyaatti? Nageenya. Ammas taajjabbiidhaaf qonnaan bulaa tokko dubbiseera. Barattoonni Oromoo yeroo ta'ee kanatti baay'ee gammadaniiru. Gammachuun isaanii mataa isaanii sodaaniiru. Yoo mootummaa inni darboofataan kun sagalee isaanii dhaqee gammachuu guddaa dhaga'ameera barattoota Oromooti. Gammachuu isaanii kan isaan gammadan akkuma beekamu ilmaan Oromoo waatii afur dura barnoota hin turre. Qormaata kana immoo kan isaan waliin madaalamuun fudhatan naannoo warra akka Tigraay, Amaaraa, Dabuubii warra barnoota waliin kan isaan fudhatan. Yeroo waatii boqonnaa kanatti ijoolleen keenya fincila dibbiyaa garbummaa irra turanii kan biraan immoo akkasumallee akkuma beekamu hidhamaa, reebamaa, madeeffamaa du'aatti kan isaan turan. Kanaaf barnoota irra hin turre. Kun hin ta'a jedhanii xiyyaanne qormaata kana gubaachuun waan godhan waan hin qabneef adeemanii qoraman. Garuu yeroo ta'een kun ta'ee argamu gammachuu guddaa dhaga'ama ijoollee barattoota Oromoo. Mootummaan maal godhaa jira naannoo keessanitti? Mootummaan naannoo keessatti wanti inni gochaa jiru warroota biyya bakkee ta'anii barattoota keenya dogoggorsan jedhanii uummata amansiisuu illee uummati harkaa fudhachaa hin jiru. Barattoonni harkaa fudhachaa hin jiran kaleessarraa kaasanii mooraa barnootaa keessatti marii baruuf yaalaniiru. Garuu hin milkoofne. Tole milkii gaarii isin hawweera. Hayyee isinillee kanuma naa dalaguu naa jibata. Abba jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabnee dubbifna afaanuma keenya katabnee dubbifna abba jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabnee dubbifna baranja barsiifna qubeedhaan jalqabna wallalli habaatu katabnee dubbifna wallalli dukkana ija qalbii doomsa barnoota filanna isa jiru ibsa afaanuma keenya katabnee dubbifna qonna babal'isa warshaa jajjabeessa waan jireenyaaf tolaa hunda argamsiisa hundi haa baratu daddafne karaana isaan waliif himnee walirraa baranna abba jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabnee dubbifna afaanuma keenyaan katabnee dubbifna. Bara Haile Sillaasee Akiluu Haftawolli Jeneraal Taaddasee Birruudhaan maaliif baradhu jetta Oromootiin kan jedhu dhiyaatee turuutu seenaan dubbata. Mootummaan Itoophiyaas barattoonni Oromoo otoo hin baratiin qormaata haa qoraman jedhee murteessee itti deemee ture. Maal agarsiisa wanti kun? Dr. Barsiisaa Birrii Landan irraatii digirii sadaffaa yookaan immoo dooktorummaa qabu misooma humna namaa fi qabannaa beekumsaatiin. Dr. Barsiisaa maal jechuudha? Sirna barnootni ittiin biyya sanatti kennamaa jiru yoo ilaalle sirni isaa sirna humna namaa biyya tokko keessatti qaranii guddisanii misoomaaf dhimma itti bahan otoo hin taane kaayyoon biyya sana keessatti yeroo baay'ee wanti hojjetamu wanti mootummaan damee adda addaa jalatti hojjetu hundi intarastii poolitikaa wajjin kan walitti hidhatedha. Kana keessa barnoota irraati saba hin barbaanne irraa dhorku akka boodatti hafu taasisuuni bituu fi nu mijataa kan jedhu qabu durirraa kaaseeti. Kun sirna Haile Sillaasee irraa kaasee yeroo dargiis inni ammaa immoo sadarkaa caalutti uummata hin barbaanne uummata saba cunqursuu barbaadan sana barnoota irraati achi fageessuu
Quantitiidhaanis qualitiidhaanis jechuun hin danda'ama. Tokko manni barnootaa babal'atee akka hin jiraanne taasisu jechaadha fakkeenyaaf Oromoo keessatti. Lammaffaa immoo yoo jiraatellee akka aynaa hin godhanne qualitiin barnootaa kan barsiisotan qualitiin isaanii trainingiin isaan qaban faasilitii manni barumsaa qabu hundi yoo walitti compare godhanii ilaalanii warra naannoo gartuu bittaa fi warri naannoo bitamuu tokko miti. Kun seenaa keessatti ragaa adda addaa yeroo dhiyeessuun ni danda'ama jechaadha. Amma inni kunis extensioniidhuma sanaati. Biyya tokko keessatti barnoonni misoomaafis haa ta'uu guddina biyyaaf baay'ee barbaachisaadha. Humni barate riisoorsiisa kaan dhimmatti bahuu hojiirra oolchuu fi kan itti nama gargaaru sanadha. Biyyi hedduun humna benefit dhala namaarraa sammuu namaarraa argatanii karaa barnootaa qaraniiti misoomaa fi guddina biyyaatti bobbaasu. Garuu biyya Itoophiyaa sana keessatti yoo ilaalle prioritiin isa sana otoo hin taane prioritiin akkamitti uummata boodatti bittuu dandeenya kan jedhu waan ta'eef waan haaraas hedduu nama ajaa'ibu miti. Garuu miidhaa inni uummata Oromoo irraan ga'u inni ammaa kuni keessattuu guddaadha. Miidhaansaa yoo ilaalle mana tokkorraa eegaluun jalqaba. Maaliif uummanni Oromoo yeroo ammaa hiyyoomeeti jira. Garuu dhalasaa barsiifachuu fi abeessasaa gurguree sangaa gurguree waan qabu gurguree rakkateeti barsiisee bakka tokkoon gahuu barbaada. Yeroo akkasii kana keessatti immoo haalli akkasii kun yeroo uumamu distraakshinii guddaadha. Akka biyyaatti yoo ilaalames tokkoffaa barnoonni baatii 7 darban kana keessa ijoolleen Oromoo hin baranne sababa jeequmsaatiin sababa nagaadhaan mirga isaanii gaafatamanii fi hin baranne. Warri baratanis immoo teenshinii jalatti baratan. Barnoota yeroo baratu namni tokko sammuun isaa qulqulluu sodaarraa waan adda addaarraa qulqulluu ta'uutti jira. Garuu naannoo Oromoo keessatti warrumti darbee barateeyyuu sodaa jalatti barate. Maaliif loltuutu itti naannahee jira. Bakka kaan mooraan mana barumsaa keessa mooraa waraanaatu buufatee jira. Bakka kaan immoo naannoo sana jira. Halkan dhufanii itti seenanii ati akkasidhaa kan jedhuutiin ijoolleen sodaa jalatti baratti jechaadha. Kun successful ta'uu hin danda'an. Maaliif security fi safety jiraachuu qaba namni dura barachuuf. Haalli kun waan hin guutamneef miidhaa guddaadha ture fatanaan kennameeyyuu jechaa kooti. Inni biraayyuu mootummichumtiyyuu qormaanni kun akka hatamu taasisuun negligensii argisiisa. Maal na dhibdeedha malee akkamitti ani umurii kiyya keessatti qormaanni 12 waggaa hedduu kenname quban qaba umurii kootti hatamee akka kanaatti sadarkaa teknoolojii ammaa kanaatti alatti bahee waan akkasii argee hin beeku. Kuni maattu nu dhibee kan jedhudha. Kanaaf weaknessii mootummaa sanaa argisiisa. Maaltu na dhibee mootummaa sanaa argisiisa jechaadha. Baay'een isaanii maatiin isin ajjeefna yoo ijoollee keessa fiddan malee jedhanii dirqama akka qormaata irratti taa'an. Baha Oromiyaatiin immoo hedduun isaanii akka hin qoramnellee akka dhiisan kan gabaasni nu gahaa jiru. Warri inti humnaan dhaqanii qoraman illee akka darbuuf hin teenye. Warri kutaa 10 illee barana qormaata fudhatan akka hin darbinedha kan eegamu akka barattoonni jedhanitti jechuudha. Egaa amma ijoolleen kun otoo amma qoratamanii jiraatanii warri kutaa 12 sun baragaree namni yuunivarsiitii galu Oromiyaa keessaa nama qubaan lakkaa'amu ta'a jechuudha. Kana jechuun immoo waggaa 3 kanas namni yuunivarsiitii keessaa Oromoon eebbifamee bahu qubaan kan lakkaa'amu qofa ta'a. Kana jechuun Oromiyaa keessatti namni barate akkasuma gadi bu'aa deema. Nama ogummaa adda addaatiin leenjifamee bahus hin hanqataa jechuudha. Yoo xinnaate waggaa 6 kana dheega jechuudha namni baay'inaan eebbifamee bahuudhaaf. Kanaaf ta'ee jedhamee kan godhamedha jechuun danda'ama. Namni barate akka biraatti xiyyeeffannaa keessa galeera laata Oromiyaa keessatti? Kuni sirriidhumadha. Jalqabuma Swaagorraatti politically motivatedidha kan jechisiisullee iyyuu sanumadha. Maaliif hanga danda'ametti humni barate biyya Oromoo keessa akka xiqqaatu akka barbaadu mootummaan kun shakkii hin qabu. Mootummaa kanas haa ta'u kan isaan dura turanis Oromoon yoo baratee hubatee nama nuu bitamuu hin qabnu waan akkasii pirinsipil akkasiitiin itti deemaa jiru. Kan biraa kan akka guddaa
guddaatti isaanii fudhatanii jiranii sochiin amma qeerroo jedhee biyya keessatti hojjetu irra caalaan isaa inni guddaan mana barnootaa keessattidha. Mana barnootaa keessatti yoo barattoonni walitti dhufanii walitti gurmaahanii wal mari'atu mirga isaanii waliin dhaabbatanii gaafatu jechaadha. Kanaaf manni barumsaa babal'atee jiraachuun sochiin sun akka isaan irratti jabaatu jedhanii han fudhatanis ni jiru. Yeroo tokko ni kaasu barnootatu rakkina uuma jedhu mana barumsaa sun akka cufamu yeroo itti godhan iyyuu ni jira. Maal jechaani kana diiguu humna kana diiguufidha jechaadha. Kanaaf haalli kun ifaadha siyaasa akka duubarraatii qabu. Dantaa yeroo gabaabaa dantaa yeroo dheeraas kan irraa argatanidha waan kanarraatii warri biyya Oromoo bituu barbaadan kun. Kan yeroo gabaabaa yeroo fi sochii ammaa kana yoo barattoonni mana barnootaa keessatti xiqqaatan yookaan achi yoo hamileen isaanii tuqame sochiin kun nurraa qabbanaa hanga tokko jedhanii yaadu. Sadarkaa lammaffaatti immoo humni barate, humni qaroome, humni dammaqe biyya Oromoo keessaa dhabamuu jechaani. Gama isaaniitiin immoo humni barate, humni qaroome akka ajaa'ibaatti guddachaa jiraachuun sun baalaansii nama baratee kan Oromoo gabbuusu akka kanaatti saganteeffatani. Kun kwaantitii duwwaatoo hin taane kwaaliitiidhaan illee adda addummaa qaba. Ijoolleen miita bittuu hedduun isaanii istaandardii mana barnootaa itti baratan sadarkaa guddaadha. Baay'een isaanii biyya adiitti baratu, weestii dhaqanii baratu, chaayinaa dhaqanii baratu. Ilmaan Oromoo garuu manni barnootaa isaan keessatti baratan maqumaaf iyyuu haa ta'u maleessa kwaalitiin isaa baay'ee gadi bu'aadha. Kuni hundi parpazilii yeroo dheeraa dantaa irraa argachuu barbaadan. Yeroo dheeraa uummata kana jaamsuu kan barbaadan irraatii kan ka'e madde waanta ta'eef waan kana wanta saganteeffatanii itti deemanidha. Maleessaa waan yeroo gabaabaatti wanni godhanii miti. Otoo qormaata kana fudhataniiru ta'ee feelii angoodhu baay'een isaa ijoollee Oromooti. Maaliifi tokkoffaa yeroo hedduu hin baranne, lammaffaa immoo warri baratanillee barnoota kennamu sanallee sodaa jala otoo jiranii wanta barataniifi barnoota sanallee sirnaatiin sammuu isaanii qabatee qormaata irratti dhimma itti bahuu irratti dhiibbaa guddaa qabaa jechaadha. Kunis immoo benefiitiidha jaraaf. Qormaata irratti dhiyaatanii yuunivarsiitii kan seenu ilmaan Oromoo xiqqaachuu jechaan ammas achiivantiidha isaaniifi jechaadha. Kanaaf kaalkuleetid waan ta'e ta'uunsaa ifaadha. Amma gaa mootummaan erga ta'e jedhee Oromoon akka barumsaan ol hin baane kan godhu ta'e qormaata kanas akka ta'e jedhee gaaffii Oromoo didee akka qoraman erga murteesse hatamuun kun ija kamiin ilaaluu dandeenya? Tokko fincila diddaa gabrummaa Oromoon keessaaf alaan tokkummaadhaan kan inni godhaa jiru bu'aa isaati warri jedhanii ilaalan jiru. Lammaffaan immoo dadhabina mootummaa kanaati. Sirni isaa yookaan ijaarsi isaa, caasaan isaa, keessi isaa namoonni isa faana jiran hundinuu garaadhaan faana jiranii. Akka mootummaatti kan gadi uf ijaaree namni hunduu biyyittii sanaaf yaadee biyya kooti sirna kooti itti guddachaa jirra. Dhaloonni ufutti guddata jedhee namni walii galee kan irratti hojjetu miti. Qabannaa barnootaa mootummaan kunis knowledge management jedhan sana beekumsa guddisuu, nama barate guddisuu irrattis mootummaan kan inni ga'oominaa fi beekumsa qabu ijaarsa inni ijaareeru dadhabaadha warri jedhaniitiin talas jiru. Isin akkamitti ilaaltu yaada kana lamaan? Wanti kun maaliif ta'e akkamitti ta'e kan jedhu ani gama kootiin akkan ilaalutti dadhabinsa keessa mootummaa sanaatti jirudha jedheen fudhadha. Keessattuu erga sochiin Oromoo baatii darban torban kana keessa babal'atee booda mootummaan hedduu cinqamee yeroo cinqamanii walitti deebi'anii isaan wal dhabbiin gidduu isaanii babal'inaan akka ture ragaa hedduutu jira yeroo adda addaa. Paartiin adda addaa OPDO waliin isaa ta'uu warruma isaan waliin hojjetan wajjin wal dhabbiin guddaanii fi bileem wal gochuun bal'inaan waan turee fi haala sana keessatti walii galanii biyya tokko waliin bulchina jedhanii haalatti waliin hojjetan hin jiru. Saabotaajiin gidduu isaanii akka jiru ifaadha. Saabotaajii kana keessatti galiitii godhuu danda'a. Maleessaa akkanan ilaalutti sochii Oromoo fi yookaan achi sochii qeerroon godhaa jiru wajjin waan kana baasuun walitti hidhata jedhanii ilaalu. Wiiknesii mootummaa sana gidduu jiru, wal amantaa dhabuu gidduu isaanii jiru. Ofiin waan itti qabamanii jiran sirnaan ayinaadhaan kwaalitii dipaartimentoota isaanii adda addaa fooyyessanii hojjechuurraa isaan ibidda dhaamsuu sochii Oromoo, sochii uummata adda addaa bakka adda addaarraa itti ka'ee
sana dhaamsuu fi olii gadi yeroo fiigaa jiran waan ta'eef kana gidduutti wal dhabbiidhuma gidduu isaanii irraa kan ka'eetiin liikii godhee haxaatu jedheetanii fudhadha gama kiyya. Mootummaan adda waa'ee qormaanni sun erga bahee jedhamee haqamee booda eenyutu immoo baasaa ka jedhu irratti dubbatanii ministeera barnootaa wajjiniin Oromoo irratti xiyyeeffannu qormaanni kun naannoo biraatiin baane Oromiyaa irratti bahuu danda'a. Kanaaf namoota Oromoo qormaata baasuu keessatti hirmaatanii fi warra raabsan manneen barnootaa adda addaa irratti Oromoota kanaan dura sabboonummaa qaban shakkaman irratti xiyyeeffannaa haa goonu kan jedhu irratti walii galanii isa Oromootumaatiin akka baheetti fudhataniiru ministeerri barnootaas qondaalli mootummaas. Kan akkam jedhama? Mootummaa wayyaanee biyya bitaa jiru kana keessatti yeroo baay'ee deddeebi'ee kan mul'ate jiru badii tokko balleessaniiti badii sanaa fi itti gaafatamummaa kan kennan ittiin adaban nama poteenshaalii sodaatan yookaan achi nama sabboonaa ta'ee sabasaaf yaadu yoo ta'e ittiin rukuchuuf dhimma itti bahanidha. Kun tooftaa yeroo baay'eetti dhimma bahanidha. Yeroo adda addaa wanta mul'atedha jechaadha. Ammas koreen qorattuu kun teessee kan irratti shira gootu Oromoota ilmaan Oromoo achi keessa jiran keessattuu mana barnoota Oromiyaa keessa warra jiran sabboonota inni beeku isaaniin ittiin rukuchuuf dhimma itti ba'u. Kanaaf jedhanii waan kaalkuleetti ta'ee natti fakkaata gama kiyyaatiin malee dhugaa waan sana kan baase yookaan achi badii kana kan dalage irratti kallattiidhaan tarkaanfii fudhachuu fi fooyyessuuf jedhee natti fakkaatu namoota achi keessatti barnoota ilmaan Oromoof yaadan sana ittiin rukuchuuf achumaanis keessa dhimma bahuufidha sagantaa siyaasaa wanni isaanii jechaadha. Kanaafidha dhimma itti ba'uu jedhanii ilaala gama kiyyaati. Hatamuu irratti fi haqamuu irratti kan ibsa kenne ministeera barnootaati. Ministeera barnootaatti aanee Oromiyaan ibsa baasee keessatti warreen guddina keenya jibban ilmaan Oromoo akka isaan barumsa dhabanii doofummaa keessatti akka guddatan warra hawwan goomattoota misoomaa fi barattoota Oromoo akka isaan hin qaroomne warra jibbantu akkas godhe malee nama nagaa miti jedhu. Dhuguma qormaanni kun bahuun ijoollee Oromoo akka isaan carraa barnoota guddaan arganne taasisaayyuu. Akka ilmaan Oromoo carraa barnootaa hin arganne kan yaadu ilmaan mootummaa Tigireeti. Maleessa ilmaan Oromoo ta'ee ilmaan Oromoo akka barnootaan hin guddanne namni yaadu jiraachuu hin danda'u ilaalcha abbaa fedhiyyuu qabaate. Kana maalirraa ilaalla fakkeenyaaf itti gaafataman barnootaa kan naannoo Oromiyaa qormaanni kun nuufaa darbuu jedhanii gaafatanii turan seeraan. Seeraan gaafannaani warri federaalii wanni indidanii warri mootummaan Tigiree achi mutuu hin qabnu maqaaf ta'anii akkufanii jedhani. Kana maal argisiisa warri ilmaan Oromoo ta'anii Oromoon akka baratu Oromoon akka qaroomu barbaadu biyya isaanii barbaadu. Ilmaan Oromoo hundi qixuma jaallata biyya isaa. Ittiin ammas ittiin isa tokko kasasuudha balleessi isa tokko inni gochuu maleessa waan sana kan yaadee diinummaa ilmaan Oromoo irraa namni qabu qaamni Oromoo jaarmiyaan siyaasaa Oromoo tokkollee jira jedhee ni ilaalu. Jaarmiyaan siyaasaa Oromoo haa ta'u sabboonaan Oromoo hundi waan ilmaan Oromoof ta'u waan gaarii yeroo dheeraattis yeroo gabaabaattis waan ta'uufiiti hawwa malee waan ilmaan Oromoo dukkana keessatti hambisee fuulduratti biyyi sun akka booda taftu taatu kan yaadu jira jedhee ni ilaalu jaarmota Oromoo keessa. Kanaaf wanni kun kasasuu kijibaati false allegation isa jedhan sanadha maleessa waan dhugaadha jedhee fudhadhu gama kootiin. Dura nu dabarsi jennaan didee amma immoo dirqameetu haqe. Gama dinagdeenis siyaasaanis qabsoo Oromoo nama gaggeessaa jiruutiin illee kan mootummaa irratti qabu jira dhiibbaan. Mootummaa irratti yoo mootummaan sun biyya sanaaf waliigalatti yaada ta'e dhiibbaa guddaa qaba karaa dinagdees karaa siyaasaas karaa hawaasummaas karaa hundaa maaliif humni barate waa hundaa kan sochoosudha. Baay'ee kufaatii siyaasaa kan dinagdee kan hundaa qaba. Kan siyaasaa iyyuu jalqabaa yoo ilaalle amma wanni barnoota kana gaggeessuu fi miliyoona 280 ramadanii turanii kanarratti akka seerri barumsaa isaanii fi farraa shuggutee dubbatetti akkasidha. Horiin kun horii salphaa miti. Yeroo uummanni miliyoona 15 ol beelahee jiru horiin hammi kun loos ta'uun jechaani dinagdee guddaatiifidha. Garuu akkuma jedhe
dhiibbaa inni biyyittii irratti fidu karaachii wanni uummata beelahee uummata rakkatee jiru kan irratti fidu kun badaa isaaniif naaf hin fakkaanne. Yeroo baay'ee kan sammuu isaanii keessaa kliikii godhu political advantage argachuu, aangoo dheerfachuu, biyyittii sana hamma danda'ametti uummata kan gadi qabanii, kaan qawweedhaan, kaan taateejii adda addaatiin bituu sanatu irra itti mul'ata malee har'a ikonomikaalii waan luuz godhamu waan kanatti hidhatee jiru maaster pilaaniin oofisuu, feel gochuu kaanis waan hedduutu jira piroojeektii jalqabanii booda respoonsii uummataa ilaalanii dhiifamuu godhaa waan kana dhiisneerraa waan kana dhaabneerraa inni jedhamu kun just negligence guddaadha. Mootummaan tokko akka kanaatti risoorsii biyya sanaa maneejii gochuun baay'ee nama gaddisiisa. Biyya hiyyeettii rakkattuu beela biyya kadhaadhaan jiraatu kana keessatti qabeenya akkas qisaasu itti dabalee korraapshinii adda addaa warri abbaa aangoo kiisii isaaniitti furdisuu waan kun dhiibbaa guddaa qaba ikonomikaa yoo ilaalle salphaa miti waan guddaadha jechuun danda'ama. Amma immoo labsii haaraa baasaniiru ji'a tokkochi bundeerraa jedhani akka lakkoofsa gi'iziitti gaafa waxabajjii 27 hanga 30tti qormaanni of eeggannoof ture yookaan immoo akka baatti qophaa'ee ture amma maxxansineetu kennuuf deemnaa jedhaniiru. Kun tarii ijoollee Oromoof jiinni tokko kun waa achi butaa laata yeroo argatanii dubbisanii ammasitti qophaa'u laata moo mootummaan isa darbirraa waan baranne ammas? Jiinni tokko kennamuun kun waan differensii guddaa uumuu natti fakkaatu gama kootiin maalla dhibdeedhuma jechaadha maleessa ijoollee Oromoo baatii torba hin baranne warri baratanis cinqii jalatti barataniif kun waa tokko bu'aa isaanii buusa jechuu hin danda'u garuu waan isaan jechuu barbaadanii uummata ittiin dallaluu fi achi bunneerraa baatii tokko waan akkasii jedhanii miidiyaa attentionii ittiin argachuuf oole maleessa practically advantage guddaa uuma ijoollee Oromoo fatanaa sana darbanii yuunivarsiitii seenan dabala baatiin tokko jechuun waan tilmaamamu natti hin fakkaatu. Dr. Barsiisaa Barree haala yeroo irratti xiinxalaa ogummaa nuu kennitaniif guddaa galatoomaa fayyaa ta'a Dr. Baay'ee fayyaa ta'a. Kabe
male yaa goota koo haalaltuu naa muriini yaa goota koo lamii keetii male yaa goota koo isaa hormaan adiini baloo baloo baloo. Shimala dira kabata jadi male gale dira tolata jadi male lala sangira kichu jadi male kota sanjira michu jadi male yoto le amatola jadi male boni kota ralola jadi male oh hudu jole warasha. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya har'aa kanumaan xumurreerra waan nu caqastaniif horaa bulaa jecha sirba kanaan nagaatti isiniin jedheera. Andasuu Duulaati.